Atumaan dhuftee kana dubbattuuf maxxansanii beekamtii argatuuf addunyaa gubbatti ammoo maal taatu. Wallahi jalla dabeera bakka mana koo as bak Facebook irratti TikTok irratti Lame, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na sirra lembe no je sirra lembe no ati hayulle be kalle wa hundalle wata kadagai anna media atille na ba e follow kabulle miti garo na mayro ba e sanjala deme na kuta na danna ma kotulle na amanti na danna ma kotulle miti na mesincha kasumale na ol beeti indubatu dandeo iti ora godin nan kamne kana fi wannan sinjero la kabule sako atama na faya ke ton kamne ummanne ajanda barbada waan fedha yoo godhanatti boota akkana kaadhaite mamma boonan akka baasu si waama akka wanni kun sobaaf taame hin beekama adarra anarraa miti fakkeenya yeroo suudaanii jirtu si beekani suudaanii waliin turre akka jedhe nama miidiyaa fi addisiitti miti ati mataa keetu fayyaan qabdu miidiyaa makanarraa fagaatte waa'ee fayyaala keetti yoo deemte boona atillee yoo guri waa dhagaan bu'aara kamatti sheeriin godhin abbaan barbaade kele haadha ko abbaan barbaade waan fedhu akka ergo bulesa kiyaa tokkon wallahi bonan wallahi shennatin gone mal wasa yaade tani man atille mana sa dubbiso barbaade silkin dubbisi man mi bakana rayu rugara bi rage fadda waabu miti fannise gaafachuu danda ingaafatin namichi san gaafadhu namichi musitti musan gaafadhu dur ma warake mar goota miti esa fannifta miti so dirtani to da ira siol jira gaafa inni onni debe kairo debe fannisi Kanaafuu beeku ati dubbi Boona dubbadhu akkasuma dubbachaa lafa lafaa oltetti dubbadhu. Isaas ta'uu baate dhibame galee waan uummanni isaadhaaf dhugaadhaan dhaabatee akkasitti isaa falmaa ture san dhugoomsuu qaba moo Finfinnee keessa Adaamaa keessa deemee laphee isaa dhahatee nama isa deeggarallee xiqqeessee nama isaaf jecha arrabsamnellee xiqqeessee mataa ofiillee xiqqeessee laal waan sadi xiqqeessee laal amma Mubaarak waan sadi tokkoffaa ummata isaaf jecha arrabsame ummata isaa jecha dhaabatee miidiyaa kanarratti gargaarsa guure sigalee sadaffaa of xiqqeesse ani Mubaarakin nama guddaa tokko natti fakkaachaa ture amma garuu naaf galaa jirti wanni inni deemaa jiru wanni daa'ima waggaa takkaa hin goonetu deemaa jira yoo itti dubbattu sirraa hin fudhatu yoo gastii isaa seentee dubbattu wama ofii haasa'u malee namarraa yaada fuudhuu hin danda'u maaf akkana godhaa rabbi isaaf haa beeku isaaf rabbi beeka kanaafuu boonaa kiyya dhugaa bagaa agarte sirra caalaa miidiyaa kanarratti kan arrabsamee simaa fi sima akka Mubaarakiin arrabsame caalaa situ qeeqamaa jira miidiyaa kanarratti argaa jirra sigalee kanaaf mucaan Mubaarak ajandaa barbaada ibbaan ibbatti kun rogaa guddaadha hadda ijoolleen Habashaa miidiyaa irratti baate ukkeerraa kaasaa jirti mucaa dhibamnee fi maallaqa nu guursistanii mucaa Adaamaa fi Finfinnee keessa deemaa kun kiyya jedha kun kaan jedha birri keenya nu deebisaa jedhaa jiran warri Habashaa dhugaa isaaniiti immoo laal maaf dhugaa galchinaaf isatu haala malee badaa jira isatu naqaba nagallakkisaa jedhaa jira miidiyaa kanar wanni inni dubbatu wanni inni godhu wanni inni poostatu kun isarraa hin eeggamu Mubaarak osoo dhibeeyyuu qaba jennee dubbanne akkamitti dhibee qaba jettee dubbatta mee boonaati gaafi sirraa qaba ijaan argaa jirta waan inni deemaa ni jiru waan isarraa hin eeggamne deemaa ni jira manni kan isaati baga kan isaa ta'e baga ijaarate tokkoffaa waa baay'ee ofitti kaasaa jira malaal Mubaarak kuni gargaarsa biraatu ijaarate jedhaa jira kuni gargaarsa shirkaatu bakkaan hin geenye jedhaa jira ofumaa ofitti miidiyaa tuttuqee ajandaa tuttuqee jireenya ofiillee balleessaa jira Mubaarak yoon balleesse dogongora na ifama naa godha garuu boona ati maqaa isaatiif jettee dhugarra hin dhaabbatin dhugaan sitti ma'an isaa maa obboleessa kee tiruun taan maaliif namni bakka dhugaan jirtu deeggara malee namni biraa dooposate irraa namni hun dubbatu ofumaa mana kan olfaasee kaleessa irraa liiviyyuu ba'ee dubbachaa ture maaf akkanni ta'a kanaaf yoon balleesse dogongora mucaan ajandaa barbaadaa na offola
Oke, yang kira tak sekolah kau pilih ke sekolah ani, novel bahkan kamu, ini tu betul berarti, ani novel bahkan kamu, kalau selalu warna tifakat itu berde, mobile. jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti akkan wajjin turtan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma jalqaba irratti argatanitti samuuna kana tibbana oduu baay'eetu miidiyaa kanarratti wal borcaa kan jirudha. Egaa duraan dursee warroonni maatii fayyisee taatan viidiyoo kee sabiskiraayib laayik gochuudha warroonni jabaadhunaan jettan guddaa galatoomaa galata qabdan isiniin jechuu hin daganne akkasumas warroonni maatii fayyisee ta'uu barbaadan fayyiseetu jettanii gama maatii kiyyaatitti yoo dhuftan manni kiyya mana keessanii anaa dhufu jechaan isissimachuu jaaladha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe miidiyaa kanarratti jechuudha. Uummanni miidiyaa kana ajandaa barbaada. Ajandaan tokko osuma deemu tokkotti darba. Egaa ajandaa baay'eetu jira. Samuuna kana ajandaan baay'ee walirraa hin cinne. Akkuma beekamu ajandaa tokkoffaa kan ta'e daa'ima waggaa 7 kan gudeeddamtee haala suukanneessarraa suukanneessadhaan lubbuun ishee darbe ajandaa guddaa ta'eeti kan turu. Achumaan immoo jitu wantoota baay'eetu ture kanumaan wal qabatee warroota soddaa keessatti Jool Daani'eel dirree xiyyaara keessatti yakka hojjechuudhaan ajandaa guddaa ta'ee jira. Ajandaan kunillee deemee dhaqeet Mubaarakiin walitti dhufee akka gama biraatiin illee deemameeti kan ture. Egaa haa ta'u malee jechuudha. Duraanis Mubaarak dhukkubatti ruutiin kan dhukkubsachaa ture gargaarsi isaa godhamaa turerraa kan ka'e Dooktar Asiliin jidduu seenee baxabbaxuudhaan dhukkubni Mubaarak soba jechuudhaan dubbii cimaa ka'ee jira. Haa ta'u malee haaluma kanaan osoo jiruun ajandaa baay'ee ol keessa burcame keessa osoo jirru Mubaarak kara Itoophiyaa deemuudhaan simannaan taasifamee nama dhukkubsate kara Itoophiyaa ani Mubaarak baay'een hordofaa dhaggeeffattuu isaati. Baay'een isaaf iddoo qaba. Namni tokko akka Mubaarak eegu hin barbaadu. Sababni isaatis waan baay'ee hojjete. Dubartoota ijoollee mana Arabaa keessa jiran, shamarran mana madaamii keessa jiran, kan birriin isaanii dhiironni nyaatte, haadholii daa'ima isaaniitii waan bitanii daa'ima isaaniitii aannan bitan dhaban isaan cinaa dhaabbatee ture. Warroota birriin isaanii dhiira nyaataman qofforee bilbila isaanii fuudhee birri isaanii shinti beetii Arabaa namoota dhiqanii humni isaanii bade humna isaanii baabayii kaffalee qofforee fuudhee baasee jira. Mubaarak nama Oromoo kana walumaa guddaa hojjete. Haa ta'u malee jechuudha amma dubbiin eessatti jabaatte Itoophiyaa galee Adaamaa keessa deemee haa qabaatu mana haa qabaatu tamasgeen mana namni mana qabu xaaree hojjetee haa qabaatu tis rakkoon qabu garuu jechuudha nama dhukkubsatee na yaalama jedheetti kan kara biyyaa deeme yaaliidhaaf kan inni gargaarsi godhame. Osoo jechuudha wanna fe'ee haasamu miidiyaa kana irratti wal qeequun isaanii duruu jira wal arrabsuun isaanii duruma kan jirudha har'aa miti isa hundumaa obsee jechuudha Mubaarak akka kiyyatti jechuudha akka gorsa kiyyaatitti akka fayyiseetti tan dubbachaa jira. Akkasumas jechuudha namni tokko dhukkubsatee dirqama ciisuu qaba hin jennu haa deemuu qaba. Garuu moojituu miidiyaa kanarratti as deebi'ee wantoota hedduu wantoota tokko dubbachuudhaan dubbiin Jool Daani'eel illee viidiyoo irratti hojjetee nama yeroo inni dhukkubsate gargaaree jedhee warri Amaaratillee dhukkubni isaatu sobaa kinoo Adaamaa keessa deemee laphee of dhahaa mana isaa nutti argisiisaa jira jechuudha. Warri soddaa kinoo amma dubbiidhaan ka'anii jiru dubbii cimaatu jira. Amma Mubaarak balleessaa guddaa hojjete. Namoonni mana isaanii banatanii xiqqaana guddaadha osoo hin jedhin hattuu jechaanii jiru. Kanammoo ofiif of godhe Mubaarak jechuudha. Osoo dhukkubsatee yaala kara biyya isaa galee cal jedhee yaala isaa qofa irratti xiyyeeffatee dubbiin kun hundi bocobotamee hin dhufu. Oduu inni callisaa ta'ee jechuudha. Kanaafuu dubbiin amma baay'eedha. Kana jechuudha tokkoffaa jechuudha sababa inni mana kiyya Adaamaa keessa jedhee argisiisee warri soddaa uummanni Oromootillee shakkii keessa galee gargaarsi warra Arsii gargaarsi warra maalii akkas ta'e birriin gargaarsaa jedhanii namni uummanni amma shakkii keessa galee uummanni amma baay'ee walitti wanti uummataaf hin galle tokko hin jira. Kanaafuu
Mubaarak bakka asirratti jechuudha akka kiyyaatitti jechuudha yaala ofiitiif galee osoo yaala isaa callisee haala isaa mijeeffatee baay'ee gaarii ture haa ta'u malee jechuudha. Miidiyaan kun waan baay'ee qaba. Miidiyaa kanarratti namni yeroo viidiyoo hojjetu hin umaa fakkaatu garuu namoonni duwit godhanii yeroo garaa adda addaatiin hiikkaa itti baay'isan hiikkaa jechoota tokko irratti hiikkaa kumaatamatu kennamaa fi egaa waan baay'ee nama gaddisiisu ana kan na gaddisiise gara numaatitti nama dhuunfaa tokko namoota dhuunfaa tokko hangana uummanni Oromootillee uummanni warra Soddaatillee ajandaa kan godhate waa'ee warra Shawaa Kaabaa yookiin warra Tuulamaa uummata Salaalee uummata nageenya barbaada jedhee halkanii guyyaa ba'uu kanarratti osoo warroonni isaan nama dhuunfaa akka Mubaarak kana jechuudha. Isaan ajandaa godhatanii nama dhuunfaa kanarratti xiyyeeffatanii dubbiin takka maanu jalaa baati jettanii dhaartan osoo kara uummata miskiina kana achi deebitanii uummata miskiina kana qarqaartanii uummata miskiina kana isin iyyitan malee mootummaan dhaga'uuf hin da'u mootummaan akka dhaga'ee fi nageenya isaaniif ta'u osoo buutanii isatu natti tola'an. Egaa viidiyoon irraaf qabadhe isiniif dhiyaadha asumarratti xumuraa viidiyoo biraa. hanga walitti deemnutti nagaan naa turaadha. Yaada fi qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaadha. Turtii gaarii.